Kutaa lammaffaa irratti tasfaa'een biyyatti hafuuf murteessuun maatii isaa mufachiisuu fi jalqaba qabsoo jireenya isaa ilaalleera. Har'a immoo qormaata inni keessa darbuuf jedhu ilaalla. Milkaa'ina dhugaa argachuuf qormaata, kufaatii fi obsa guddaatuun nu barbaachisa. Egaa tasfaa'een biyya isaatti hafee qonna ammayyaa fi teknooloojii qonnaan bulaaf ta'u hojjechuuf yeroo ka'u. Maallaqni inni qabu isa hin geenye ture. Baankiinis liqii isaaf kennuuf fedhii hin argisiifne ture. Kana malees namoonni daldala isaa irratti ofitti amanamummaa hin qabaanne ture. Sana boodas yeroo tokko tokko ofii isaatiif nyaata isaaf ta'u guyyaa tokkoof argachuuf illee rakkachaa. Gogiinsa roobaa fi dhibee daldalaatiin qabamee kufaatii guddaatiif saaxilame. Namoonni isaa wajjin turan ammas yeroo qabda. Biyya alaatti ba'i jechuun dhiibbaa godhan. Tasfaa'een garuu imimmaan isaa ofirraa haqataa ani yoon kufee ammaaf malee kufee hin hafu jechuun halkan guutuu hojii isaa qorachaa mala haaraa barbaadaa itti fufe. Inni humna dargaggummaa isaa qofa utuu hin taane sammuu isaa dhimma baasuun rakkoo naannoo jiru furuuf halkanii fi guyyaa hojjetaa tures. Qabsoon isaa kun bu'aa maal fiduuf deema? Kutaa arfaffaan eegaa.